Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota ifa jireenyaatu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'aa maal nuuf qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Innis maalidha? Goddanyaa koo piraankii godha jechuudha. Goddanyaa koo piraankii godha. Egaa warroonni mana kanaa fi haaraa taatanii hundumti keessaniyyuu subscribe, like, share gochuun na jajjabeessa. Yaada qabdanii koomentii jalatti naaf kaa'aa. Anis yaada keessan koomentii keessan na ilaaleen akka na jajjabeessitan abdiin qaba. Egaa amma qaxxitumaanii goddanyaa koo irratti daawwaliitaniini maalan jedhaani biyyaan galaan jedhaani. Biyyaan galaa gara biyyaa galuufan jedhaani akka gunnaa otoo nan hin beekin tikkeetti naa kutanii gara biyyaa na galchuufidha. Kanaafiyyuu biyya galuufidha. Kana sitti hima jedheetaniini namatti immoo himiini of addeetaniin biyya galaa maatiittillee hin himuun jedhaani. Waan isheen jettu walumaan ilaalla. Hundumti keessaniyyuu hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Amma qaxxitaadhaani ishiirrattan daawwala jechuudha. Waan isheen jettu walumaan ilaalla. Hin galinnaan jetti moo maal jetti waan isheen jettu ilaala. Maalumaafuu na waliin turaan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Amma qaxxitaa shumarrattan daawwala jechuudha. Deemme. Nagaa koo galata Waaqaa jirta miti. Anis nagaa kooti galata Rabbii jirta akkamati. Anu nagaa koo akkamati jirta miti. Jiruuf jireenyi bareeda galata Waaqayyoo akkam si biraati. Biraas bareeda kunoo caalee kunuunaa dhiira immoo biraatti uffata tokko sun dhaqee beektee kutaa sanatti waa bareedaa hojjetu. Okay, nanis yeroo sana siin bilbila dheenii tarii hojiin xumurree dheetanii numanii sii bilbiluu dhiise. Innaa amma xumurteeree hojii. Ennaa ammallee xumuree waqtii gaariitti naaf malee rakkoo qabaase. Innaa akka mireetti jiruuf jireenyi hunduu bareeda miti. Jiruuf jireenyi bareeda kunoo caalee rakkoon jiru gurtaa galatti. Anta baga nagaa kee taatee baga jiraatte. Maaliif beekana gaggattaa jirta? Ani kanan jedhu jaansi irraa fagaachuuf jedhudha natti fakkaate kan isin nagataa jirtan. Egaa jechuun ijaanani gara biyyaa galuuf jedhe kanaafidha fakkaata. Egaa biyya yoo galan eenyumtuyyuu nama yaadatu. Biyya galuutu wayita. Biyyaan gala dheetanii ni dammeeku. Eengadda sitti meera moo akka midhaan irraan faddamu sitti meera? Ani caalee oomishtuun ta'u galuuf ka'ee kanan dhiisee naan jetti malee nan gala naan jetti bir. Amma garuu nan gala dheetanii ni ka'a. Waa beekta. Ogummaa qalbii malee nan gala dheetanii nama xumuradheen jira ka. Garuu namatti hin himin si bichaattan hima. Hello. Maal jettee deemme?
Haalan godharee akkuma gunnaani malee itti yaadeetanii miti maali. Isin oskoon miti beektanii galummaa fi xiqqoo ishee waan wanni deem malee. Maal inni qaale maaltu jira maaltu ta'e maatiin nagaa maaliif barii kan jirii maaliif ni kun jechuun yoo galte garuu nutti tola yaani galtee jireenya keessa yeroo galtee yaani nutti tola garuu immoo maaliif akkasitti galtaale jaaree nu galteessu maal taatetti nagaa immoo maalni Dammee kun hin dadhabeen hojiin dadhabee kanaaf jedhee galuu barbaade. Akka dadhabbileen malee nagaruu beeka sagalee maatii jireenya Ammatti yoon galee moo yoon ni sitti tolaree ni galuuf murteesseera garuu yaada kee barbaadaman. Taate maalinni yoo galtee maalinni irraa fagaatu kaa'uu galti immoo bira jechuun maalatti tolaree natti tolu galti malee. Inni immoo dirqama Yaani yoo galtee boqottee illee natti tola. Akkamitti nu galtee galtaree inni immoo dirqama akka galanii walirraa fagaachuun immoo nabichaa miti hundumtiyyuu argite miti galanii akka namatti hin dubbanne deebi'anii. Haali maaludha jantiin gata ka'uu maalinni qoyyee maalinni daalimaa maali dhabulee. Anu yaaduma galuun barbaade bakka maali silas biyya ormaatti amnaan booda numa galaanu galeetanii gaafa sin dhuftan boolettan sin simadha siniin immoo sin dura galeetanii. Haali jechuun kana osoo hin taane maal rakkootu jiraan maal jira maal rakkoo jiramu kan deeggaratu. Rakkoon illee hin jiru garuu anumatu galuu waan hin barbaadeen malee rakkoon tokko hin jiru garuu. Sin dhoskee galuu koof garuu dhiifama. Nam tokkotti illee himne si bichaattanii maa jira. Gaafa sanbataa boruu kamisa miti. Innaan sin dhoskee kana hundumaa xumuruuf garuu dhiifama kamaalan godharee egaa. Ammayyuu ati si bichaattanii hime malee nam tokkotti hin himneeti nam tokkotti hin himinati. Maal lageessare maal damme kumaalee silayyuu namna biyya ormaatti hundi keenya iyyuu hin galla. Biyya ormaatti namitti biraan wal bira jirran jedha biraan amma beektee biyya gallee ni turtiitu nama qabaa ati fagaachuu otoo hin taane garaa keetiin nurraa fagaachuu otoo hin taane neetworkiin biyyaas namaan hojjetu amma hedduu biyya ormaa kana keessa jirru jira akkuma nama wal bira jiru tokkotti yaada beektee dhugaa waaqayyoo yeroo dhabne illee amma wal dubaanne ana mana bira jirtu waanuma oddoo tokko jirru wayiitti yaada beektee dhugaa waaqayyoo. Nimmoo sirriidha sababiin isaa waayifaa waan fayyadamnuuf akka waan wal bira jirrutti ilaalla garuu gaafa Itoophiyaa galaane haallis mijachuu dhiisuu danda'a neetworkiin illee hojjechuu dhiisuu danda'a. Inni sirriidha dhugaa walirraa nama fageessa biyyi Itoophiyaa. Qoyaati maaliif nu dhoksite qoya kana maal nu dhoksitee galuu maaliif barbaachise qoya? Maal ijoollumti koree dhumtu ijoollumti wanni ibsitu maal nama nu dhoksitee galuu maal jechuudha? Ay calliidhee malee waan biraan miti bakka callisee akkasumatti namatti simuun barbaadne gunnuma galuun barbaade maatiitti iyyuu ni mubeette gaafa achi ga'e bichaan maatiitti hima malee. Akki dammee rakkoon tokko iyyuu hin jiru nagumaa kan galanu. Ogo. Maaliree yookiin nan deebi'anuu galeetanii ji'a tokko ji'a lama bichaa taa'een
Dubaayitti tikeettii yoo namni jiraate na hojjechiistu nan dhufa. Dubaayii isin biran dhufa bakka gaafa sana achitti wal argina. Ani waanuma gaarii wayinatti humna waamaa ol keessee. Maarree kun waan gaarii miti dammee koo biyya gala jedhanii namatti himuun waan gaarii miti. Gaariidha garuu tarii galtee boqochuu dandeessaati. Yaani nuti immoo walirraa faffagaachuu taa'agarra. Maalidha kun? Maarree wal bira jirtu amma seenuun jirti. Egaa garuu wal bira jirtu waan ta'eef ishiin haftee jirti. Taruma taraa wal biraa qaqqajeella gaafa wanni inni hundi keenya Itoophiyaatti wal arginaaf shira. Warra jiraachuu caalee jechuun namni akkuma walitti dhufeenya qabu jettee wanniidha malee wal bira jiraachuu miti qaba. Inni immoo sirriidha inni dhuguma namni gaafa online irratti waliin taa'ee haasa'uu beeksisa ofiillee walitti daganna nuti. Waan baay'ee yaadna garuu walitti obsinee jiraanna. Garuu immoo ganna akkasitti gunna wal biraa qajeelan kunis immoo dhuguma namatti dhaga'amuun didu. Egaa maal godhuree dammeeku. Egaa gaarii irratti beeksisee fa'aa. Kadhatumallee osii godhan. Maal irratti mariisisaa? Kadhatumallee osii godhan gadi. Ani si bichaatanii malee. Ani si bichaatanii malee namatti nimin sirimayyuu seenutti iyyuu nimin si bichaatanii malee si bichaan hin mari'adheen. Nam tokkotti nimin. Bakka nam tokkotti nimin osoo hin taane kadhatumallee nama barbaachisa. Maarree atiif aniyyuu yoo ammasitti somaan sagada qabannee kadhanneen gaa waan ta'eef nam tokkotti nimin. Nam tokkotti himuu hin barbaanne. Bakka akkasumatti si bichaattan hima. Seenutti immoo gaafa hin deemuuf jedhe sanbatuma sanatti hima nam tokkotti nimin ammasitti. Seenuu gaafa hin deemutti maal Ishii immoo beekta mitiireen aarti waan ta'eef yoo aarte immoo beekta waan ta'eef amala ishii sababa sanaaf qaba. Hin aarti waan ta'eef isheen immoo yoo aarte immoo beekta silaa amala ishii waan ta'eef yoo namatti hime immoo wanni jette amma gaafichaatti hin boossi waan ta'eef yoo nani nan galadheen durayyuu baay'ee garaa tammaata waan ta'eef. Damme. Lubbee maal taate? Hara sitti hin dhaga'amiin homaa miti. Wal argina guyyaa tokko akkasuma deebinee yookiin immoo maalanii gara gaxarii yoo hin deeme irraan kan hafe malee hojjeta waan ta'eef onlaayiniin siin dubbisan hin dhiphatiin. Nama baay'ee argine wantaadha. Biyya gaaniituma citti. Ara himboo saaree dhugaa rabbii himboo hin ishee. Hello. Oh damme neetworkii kee ta'e hin beeku gidduutti hin dhaabbate. Dhaga'amu amma. Dhaga'aan jira amma nan dhaga'a. Innaa ammoo tokko sitti hin dhaga'amiinis hin boo'in illeedha. Yoon galan iyyuu neetworkiin hojjete nus hin daawwala gaxarii baay'een turmaatii bira nan deebi'anu. Gara katamaatti siqee achi siqee taanaan immoo siniin bilbila maali?
Eshi? Yeah? Maal Asuma jette? taa'ee nama tokko Ammallee maal? baawwee. Ammallee hin boo'in kaa maaliif boosaree dammee? Dammee. Ara hin boo'in homaa tokko miti laanii. Yoon biyya galellee kun akkuma asitti sin dubbisuu kanattan sin dubbisa waan ta'eef homaa tokko sitti nagaamin ishee. Maali dubbistaan kimiraa biyya Anoo siniin maalli dubbisa. biyya kanaa biyya Mijatus mijachuu baatus dhugaan isiniin dubbisa yaadda'ina. Dammee. Hello. Anaaf naa mijata waan ta'eef biyya yoon galeeyyuu anaaf biyyatti irra naa mijata natti fakkaata garuu kan yaadutti sin dubbisuuf iyyuu homaa tokko hin dhiphatina dama. biyya tumaa takka illee qabu dhugaa waaqayyoo fi wanti tokko illee waliin dubbisa. Aaraa Asumaan oomaa namni. sinin dubbisa kaan immoo akka warra kaanii galee sinin gatu sinin dubbisa homaa tokko hin dhiphatin. Ani dhugaa waaqayyoo guyyaa dhugaa godhadhee kanan akka haadhotis akka haadhaattis kan inni mari'atu siif fedhudha. Sumalummaa jechuudha. Hello dam. Dammee. Neetwoorkii natti fakkaate waan isaa damme sagalee kee kukkuta. Walumaatti galuu jettaalee daalee dhugaa. Anuu sinin gatu dammee qoyoon galee sinin dubbisa. Dammee. Maallatti immoo fedhee kana gammadee hojiilee dafee dafee kan ta'e dhufe. Akkasitti dhaga'amu nan beeka garuu sitti dhaga'amuu dida jedhee miti garuu malan godharee hiriyaadha jedhee immoo tokko yoon wanni jedhee hunduma keessa yoon oskee galee immoo boruullee natti qabamtu dheetanii ni dhasiin iyyuu kanan sitti himaa jiru jechuudha. Maal amma jala geessee akkasitti qabamne nu ga'uu waari'a. Maali natti qabamture dammee kokunoo siin immoo sitti meeratti keessumatti natti hin qabamtu akka warra kaan immoo sirii isaanan oske waan ta'eef siin immoo kunoo sitti meera waan ta'eef natti hin qabamtu mitiire. Rakkoo maaltu jira miinatti maal taatee maaliif galtaa miinatti maaliin gaddaa nan xiqqoo nan tura naan jenne. Mammootti na bute kaasanii itti yaadeef immoo bakka galee na godhe beektee dura isaanii galee wanni jechuun barbaanne ture atuma yaadiin galee na godhe bakka achi booddee dheengaddatti yaadee jaratti meeqa'een ammoo dhiisin ammoo galee na godhe. Innaa kanatti dhabeette.
Bineensaan asumatti mudatanii galtu jechuudha. Yee? Asumatti mudatanii galtu jechuudha. Inni keessa waaqayyo. Egaa maal godhuree? Hunda keenya yoomma darabeen nu qaqqaba. Siniinis ammas hin qaqqaba. Darabeen nu qaqqabe kuni abshiramaa miteeshi. Waan hin jedhu tokkollee waaqayyo. Waan jechaan dhufee galgala. Ammati bu'aa jirta moo maalidha waan sanaaf hin galle? Maal taateeti? Maal sitti dhaga'ama? Kanaafuu akkalee fakkaata. Wayituma ta'e maalli walitti taanii na gochisa? Maalidha dhugaa waaqayyo kun? Ara hin boo'inii dammee koo. Ani gammachuudhaan otoo ta'eeyyuu ishii bakka ati yoo arganatti himteen immoo gammadee si geggeessa naan jetta dheetanii malee boo'ee dheetanii sitti bilbilee. Maali jechuun ani galtee bakka jireenya kee hunda toora qabsiifattee natti tola garuu nama jaalatu tokko immoo hiriyaa dhugaa godhattee waan hunda namatti mari'atu tokko immoo gaafa ati yoo biyya galte garuu situ nurraa fagaataaf osoo hin taane haaluma neetworkii biyya keenya waan beeknuufi dhaga'amanii dhugaa. Abshir bakka anuu katamaan ta'a malee gara gaxarii yoo deeme sirriidha. Neetworkiin hin hojjetu. Garuu immoo dhugaa waaqa biyya keenyatti baay'ee hojjeta neetworkiin. Akka biyya iddoo kakkaanii neetworkiin hin badu. Eessaayyuu yoo bade biyya keenya neetworkiin hin badu. Damme. Maalidha caalee maalidha waanuma galtuuf immoo natti miidhuu qoyu maaltu jira qoyu ati yaanii calluma jettee galtaaree ammoo tokko wanni maaliif wanta garii fakkii gaarii beeku maaliif Wanti tokko hin jiru garuu ni magaaluu barbaade biyyuma maatis waan yaadeef maatii kos galee arguu waan barbaadeefidha malee wanti tokko rakkinni tokko iyyuu hin jiru. ni dhugaadha sabni keenya maatii keenya numa yaadna garuu har'a kaanii har'a galuu osoo hin taane kaachii yaadnee galla malee akkasuma gallaaree caale. Maal goonare laalamma fakkeenyaaf itti yaadanii osoo hin taane gunnuma hundumtu gunnuma ol biraa qaqqajeela waan ta'eef guyyaama guyyaa eeggannee gunna wal gaggannee akkasumatti qajeella ka maal goonare silas. Dubartiin isaanii mucaalee dhugaa fi Ani singatee galuu barbaadeetanii miti garuu akkanan isinii faana karoora qabadhe nan beeka hundi keenya iyyuu wal faana galla jedhee akkan karoora qabadhe nan beeka. Garuu immoo akkasitti isin dursee singatee galuun koo akkasinitti dhaga'amus nan beeka. Garuu immoo maalan godha reeshi. Damme. Bakka isinin eegan. Erga isinin boosuu ta'an isin boosisuun barbaadu isinan eega. dhugaadha. Oguu. Oguu erga isinin boosuu ta'e isinin boosisu nan isin eega malee. Rabbi jedhi gaagaa. Dhugaan jedhi gaagaa. Oguma isinin eeganu. Dhugaasti galuu keenyatti bitaa dhugaarratti. Isinin eega bakka akkamittan singatee galare erga isinin boosuu ta'an immoo gola ormaatti isin boosisuun barbaadu kaa. Oguma dhugaa singateen galu bakka nan dhiisa ati boosseenna nan dhiisee bakka garaan alaafiste.
Dammi. Yookaan gadi. Lamaallenyaa maalitti nama. Firaankii si gochaa jira. Muka nyaata gara YouTube irra hin jira. Viidiyoo si waraabaa hin jira. Nan arrabsi. Dammi. Dammi. Maalirree dhiifama dhiifama. Dammee kokottu kanatti dubbadhu. Dammee. Kottu kan. Maalidhaa boolla biraan kila seetanii waan asii. Oke, bakka dhiifama ishee. Dammee. Dhiifama naa godhi kan. Warri YouTube maaliif goddanyaa kee akkatti boonsistaa naan jedhanii na loluuti. Dhiifama naa godhi. Dhiifama godheefira jedhi kan. Booda fi bilbilees nagaan. Lakki dhiifama otoo naan godhin immoo hin deebiin kan akkamitti ree? Ani akkati boosu yoo. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya piraankiin kiyya har'a kana fakkaata. Garuu natti aarte silkiin irraa kaasuu didde dhugaa waaqa irraa kaasaan jirtu. Baay'ee aartesi baay'ee boossesi dhugaa maaliif jennaan hiriyaa jechuun gaafa wal gatanii wal bira galanii waan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Nuti sillee waadaa qabna turre isaan hojii ishee jiniini wal ganneen gallatoo maaliyyuu ta'ee jennee waadaa walii gallee jirra. Sababii kanaaf xiqqootti dhagahame akkamitti nu gattee galtanaan jechaa jirti. Inni amma kunoo silkiinarraan kaastu jechuudha. Sirimoo silkiinarraa kaasaan jirtu amma booda irratti bilbila. Dammee. Maaliif dhiifama naa godhi ka dammee ko? YouTube irratti si waraabaa jira akkoo akkamitti otoo dhiifama naa godhi silkiinarratti cifatta. Frankiin kun moo? Maali? Kan koo qallaaliidha kan Firankii qallaaliidha koo kun wanta sinaasisu miti. Maali koo wal gooti suni qallaaliidha ree. Anas gooti kaleessan Bakka ishee dhiifama naa godhi. Ofiis Firankii godhanis godhamuun jira laalimee Firankii taa'uunis waanuma jirudha waan ta'eef amma anaaf dhiifama naa godhi viidiyoo cufeetanii sitti dubbadda. Ishee dhiifama naa gooteetta mitiiree kabajamtootaaf. Dhiifama godheefira jedhiititti naa dubbaddu si haadha gaane sagalee kee. Iddoodhaan wal geenyu hin jiru miti bakka dhiifama naa gooteetta kaa. Kana eeggadhatu jiru biifaansi godheeraarra eeggadha. Narratti deeffattaatis Firankii. Ishi bakka. Gabaabduutti deebi'a kun. Har'a baga dhiifama naa goote malee rakkoon qabu deeffadhu anis immoo karaa eeggadhee sirratti deeffadha. Ennaa. Ennaa qo'eema viidiyoo cufeetaniin jechuudha deebi'a sii daawwala. Ishii dhiifama naa gooteetta dhiifama godhee fiiraa hordoftoota caalee jedhiitti naa dubbadhu mee si dhagaa jiru. Maal jedhee? Dhiifama godhee fiiraa ittiin qabamnee jedhiitti dubbadhu. Achumaanis immoo
Maatii caalee hundumti keessanuu jajjabeessaa yoo dhimme. Jedhika. Maarree firaankii si godhe maarree na jajjabe akka isaan na jajjabeessan itti naanna'amtu yoo nani firaankii si godhe. Rakkoon qabu waan itti si godheera. Egaa hordoftoonni chaanaalee hundi keessaniyyuu sabiskiraayib laayikii moo maal jedhu sila waansa. Ayyoo. Godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'ee sin jaalannaa hunduma keessaniyyuu sin jenna. Ayyee galatoomii qaxalee koo. Innaa kanadha qo'inuu viidiyoo cufeetanii si deebi'ee si daawwalashi. Tole hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoon koo dheerateera garuuyyuu kunoo kanadha jechuudha. Dhiifamallee naa gochuu didde meeqa irratti deebisee daawwaleetanii dhiifama naa goote jechuudha. Innaa viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa. Egaa yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Hiriyaa jechuun dhuguma dhugaadha. Iddoo baay'eetti wal bira dhaabbatanii wal jabeessuudha. Wal gatanii gaafa galanis illee hammamaan akka namatti dhaga'amu. Anis ofirratti argeera hiriyoonni koo gaafa wal na biraa galanis. Akkasumas anis immoo gaafa hiriyoota koo gatee galu maaltutti dhaga'ama isa jedhamuun piraankii kanarratti hojjedhe jechuudha. Garuu baay'ee tokko boossee dhugaadha. Dhiifaman jedhaan asuma yoo viidiyoo kanallee ilaalte keessaanis illee deemen. Dhiifama gaafadhan isiniin jedhaa viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Egaa hundumti keessanuu warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun koomentii gochuun na jajjabeessan isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.